Godina Shawaa Aanaa Booseetitti bulchiinsi magaalaa Olanciitii piroojektota garaagaraa rakkoo hawaas dinagdee jiraattota magaalittii furan qarshii miliyoona 15 oliin hojjechiisuuf karoorfachuu beeksise. Magaalaa Olanciitii miidhagduu magariituu fi jireenyaaf mijattuu gochuuf kan yeroo kamiyyuu caalaa xiyyeeffannoon hojjetamaa jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Olanciitii Obbo Daawud Kabbadaa ibsa addatti Adama Broadcasting Serviceef kennaniin gaaffii bu'uuraalee misoomaa jiraattonni magaalaa Olanciitii kaasan deebisuuf bulchiinsi magaalittii baajeta mootummaa hirmaannaa uummataa fi deeggarsa tola ooltotaan piroojektota garaagaraa fayyadamummaa jiraattota magaalittii mirkaneessan hedduu hojjechaa jira jedhan. Keessattuu fandii UIF birrii miliyoona 4 baajeta bulchiinsa magaalaa birrii miliyoona 3 fi hirmaannaa uummataa birrii miliyoona 1 walumaa galatti baajeta birrii miliyoona 8 oliin daandii koobilii sadarkaasaa eeggatee hojjechiisuuf al-dureen hundi xumuramuu himan. Piroojeektii UIF fi akka magaalaatti akkasumas hirmaannaa uummataa dabalatee bara kana keessatti daandii koobilistoonii dhagaa bocamaa UIF birrii miliyoona 4 deeggarsa naannoo irraa nu godhameen akkasumas dabalataan immoo akka magaalaa keenyaatti deeggarsa gaheen parsantii 30 bulchiinsi magaalaa Olanciitii kana keessatti qabuun miliyoona 3,205,924 itti daballee dabalataan immoo hirmaannaa uummataa uummanni keenya egaa koobilistoonii amma ijaaramaa jiru daandii kanarratti akka hirmaatuuf miliyoona 1,1687 waliigalatti UIF bara kana keessatti bara 2016 keessatti karoora nu qabanne karoora daandii meetira 454 koobilistoonii hojjechuuf qabannee jirra. Waliigalatti qarshii miliyoona 8,222,411 UIF ijaarsa piroojeektii kana xumuruuf sananni caalbaasii qophaa'ee kan maxxanfame ta'uu isaadha. Kana malees sheedii kutaa 4 kan waldaalee himaaxaaf oolu qarshii miliyoona 1.5 hojjechiisuuf karoorfamu kan himan Obbo Daawud. Paawuzaa ibsaa daandiirraa qarshii 800 fi 80 suphaa dallaa qeeraa qarshii 500 fi 50 suphaa daandii keessaa qarshii 600 fi 50 hojjechuuf karoorfamus himaniiru. Walumaa galatti akka magaalaa keenyatti dabalataan piroojeektii nu qabanne ibsaa daandiirraa ibsaa paawuzaa hojjechuuf dabalataanis iddoo suphaa qeeraan qalmitti raawwatu kana qeeraa sana qeeraa fakkeessuuf dallaa qeeraafis ijaarsa bara kana keessatti qabannee jirra. Hacaaluu paarkii siitii paarkii jennu carraa hojii dhabeeyyiif naannoo sanatti tumuuf dallaa sanas fuuldura sana hawwataa taasisuu fi hojii jalqabnee jira. Hambiraa daandii keessaa wal qabatee akka magaalaa keenyatti bakkeewwan dhoqqee ta'an sochii hawaasaaf rakkisoo ta'an kanarrattis bara kana karoora qabanneerra. Magariisummaa magaalaa Olanciitii dabaluuf paarkiiwwan garaagaraa magaalittii keessatti misoomaa kan jiran yoo ta'u ijaarsa dallaa siitii paarkiif qarshiin 500 fi 50 ramadamuu kantiibaan magaalattii Obbo Daawud Kabbadaa Adama Broadcasting Serviceetti himaniiru. Magaalaa Olanciitii misoomsuu fi ammayyeessuuf pilaaniin misooma qe'ee qophaa'u kan himan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Olanciitii Obbo Daawud Kabbadaa abbootiin qabeenyaa fi deeggartoonni misoomaa magaalittii kottaa harka wal qabannee magaalaa Olanciitii misoomsinuu jechuun waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Abbootiin qabeenyaa yoo gara magaalaa keenya dhufan magaalli keenya pilaanii misooma qe'ee eenyuyyuu dhufee magaalaa kana misoomsuu danda'u, jijjiiruu danda'u, ofillee jijjiiruu danda'u, galii mootummaa, galii magaalaa kana fooyyessuu danda'u pilaanii qopheessineefii jirraa jechuudha. Kanaaf kottaa gara magaalaa Olanciitii magaalaa keenya waliin taanee haa guddisnuu, haa misoomsinuu jechuun barbaada.